Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video editingi kutaa shanaffaadhaan walitti dhufnee jirra. Kutaan har'aa kun baay'ee kutaa barbaachisaa ta'e haga ammaatti video keenyarraa jalqaba beeksisa akkamitti akka hojjennu, intro keenya haala kamiin akka finnee gidduu galchinuu fi video isa waannaawo finnee akkamitti akka keessaa mumurree baafnu mallattoolee adda addaa waliin ilaalaa turre. Har'a garuu gara leeyeriitti dabarfannee leeyerii bal'inaa waliin ilaalla. Leeyeriin faayidaa guddaa qaba. Nuti haga ammaatti ilaallee sarara jalqabaarra video dhufee seenu ilaalleerra. Sana bal'inaa waliin ilaalaa turre amma immoo leeyerii haala kamiin akka finnee video kanarra kekkeenyu video finnee asirratti mul'atu video kanarratti mul'atu yookaan effektii adda addaa kan akka subscribe irra kaa'u waan videocha mimmiidhagsu. Fakkeenyaaf sarara kiyya addaabee video subscribe mallattoo subscribe fidee dhufaa jechuudha. Sarara asseenu kana waliin ilaalleerra amma garuu ka bakka gurraacha kana jala kana dhufee seenu waliin ilaalla jechuudha bal'inaan. Sarara diimaa keenya dhaabnee gara fuulduraatti kadeemu. Sarara diimaa keenya bakka dhaabnee bakka feenerra layer ka jedhu tuquudhaan kan nuti finnee dhufnu. Layeriin kun as jira. Layeriin kun waan baay'ee of keessaa qaba. Media effect, sticker, text, handwriting qaba. Kan video gubbaa kanarratti dhufee mul'atu jechuudha. Effektii adda addaa effektii hedduu fayyadamuu dandeenya. Xiqqaa irraa sirriitti fayyadamaa adeemnu layersii kana tuqeen media ka jedhu ka gubbaarra jiru tuqeen mallattoo subscribe fudhee dhufa. Mallattoo subscribe isin asitti argitan greeniin kun martinu mallattoo subscribe kan subscribe nu godhaa jedhu takkara tuqee fudhee adeemu. Yeroon fudhee deemu greenii duuba isaa jira. Greenii san balleessuun qaba irraa. Sanaafuu kunoo as yeroon siqee kunoo mallattoo subscribe gara gidduutti ni jira jechuudha. Jalqabarra greenii sun sirriitti jira. Duubni isaa greeniidha. Duuba isaan irraa balleessaa jechuudha. Irraa balleessuudhaaf sararummaa magariisa kanarra yeroo tuqne optioniin adda addaa asii nu dhufa. Chroma key waan jedhu barbaaddanna. Chroma key jedhee kunoo bakka kana jira. Chroma key kana banna. Chroma key kana bannee enable ka jedhu san ni banna. Oni goonaa jechuudha. Yeroo oni goonee wanni duuba isaa jiru sun ni bada. Lakkoofsa 2850 jala kana jiru san harkifnee xiqqoosii as deebifna. Yoo kalarri sun sirriitti baduu didee jechuudha. Ammarraa badee jira. Kanaafuu maal goona ni xiqqeeffanna. Bakka kana qabuudhaan yoo as harkifne ni guddata sun asiif achi dabsuu fi ka gubbaa suni naannessuu fi ka jalaa fayyadamna nuti. Ka jalaa kana fayyadamnee xiqqeessina yoo feene ni guddifna. Sanaan booda bakka feenurra geessinee keenyaa jechuudha. Bakka feenerra xiqqeessinee erga keenyee booda duubatti deebinee raayitii gochuudhaan play goonee ilaalla ni taphachiifna. Yeroo taphatee sakandii 37 booda mallattoon subscribe akkasitti dhufa. Gara sakandii 43tti irraa bahaa jechuudha mallattoon subscribe keenya. Bakka kanarratti waa takka waliin hubannee adeemnu. Mallattoon subscribe kun jala kana kanneen ni seenee jiru. Miidiyaan gubbaarraa kun hin jiru taanaan mallattoon subscribe qobaa isaa faayidaa takka hin qabu jechuudha. Yoo kanarra tuqne miidiyaa kanarra tuqne diileetii goone mallattoon subscribe daalachaa'ee bakka kana ta'a malee homaa faayidaa takka hin qabu. Kana jechuun miidiyaan inni waannaan hundeen sun jiraachuu qaba. Mallattoon subscribe kun jiraachuudha. Mallattoo subscribe kana miidiyaa isa waannaa fayyadamneeti kan nuti finnee bakka barbaannerra keenyu. Video duraanirra kan nuti finnee keenyu malee qobaasaa dalaguu hin danda'u leeyerii wanti jedhame hundinuu jechuudha. Yeroo lama fayyadamuu barbaanne mallattoo subscribe san taanaan irra tuqnee duplicate ka jedhu ka gubbaa fayyadamne sanaan booda irra qabnee harkiftee bakka feene daqiiqaa feenerra geessinee keenya gara fuulduraatti siqsinee jechuudha. 2 godhannee 3 godhannee bakka adda addaa kaa'ullee ni dandeenya. Kaayin master asseetii keessaa video download godhadhaa isiniin jedheen ture. Sarara diimaa keenya jalqabarra keenye leeyerii lammaffaa tacceenu. Layer ka jedhu kana tuquudhaan media adda addaa fidannee dhufna. Media ka jedhu gubbaarra jira. Ka takkaffaa jechuudha. Ka jalqabaa san fayyadamnee deemnee video tokko finnee dhufnu. Bakka itti fayyadamuu qabnu beekuu qabna. Video kan Kaayin master asseetii keessaa download godhanne video ka jedhu kana keessa arganna jechuudha. Gaaffii keessaniifis deebii taasisumaan video ka jedhu kana keessa gallee green background fi waan adda addaa hedduu jira. Videoon kun hundinuu kan Kaayin masterii keessa nuti download godhanne install kan godhaa turre. Fakkeenyaaf video tokko fuudhee adeemu. Video kan nuti fuunee deemuu qabnu ka videochaa waliin deemuu danda'u. Ka videochaa waliin hin deemne fayyadamuun faayidaa hin qabu jechuudha. Waan videochaa wajjin deemee bareechuu danda'u kan nuti fudhannee deemuu dandeenyu. Mee kana callisee hafuudha. Irra tuqeen takka kana fuudhee deema ergan fuudhee deemee screen fuulee haa godhu guutuu screen irraa kan ta'u bakka kana fayyadamee
ka jalqabaa fayyadama. Ka jalqabaa guutuu iskiriinii gochuu fi kaan haafii akkuma boca ittiin jiruun fayyadamna. Ka jalqabaa fayyadamee raayitii haa godhu. Viidiyoo kana akka layeriitti fayyadamuudha jechuudha. Sanaan booda sarara viidiyoo sanarran tuqaa xiqqoo gadi deemeen kiroomaa kii oonii godha waan jallisaa magariisa taheef yeroon oonii godhee wanni jala isaa jiru badee deemaa jechuudha. Pileey godhee taphachiifnee haa ilaallu. Yeroo taphachiifnu yeroo wanni kun irraa caccabe viidiyoo jala jirutti dhufee bahaa jechuudha. Garuu osoon kiroomaa kii oonii hin goone bakki kun giriinii jira jechuudha. Hin mul'atu viidiyoon jala jiru ni dhoskaa jechuudha. Yeroo irraa caccabsu magariisa kanan mul'ata malee viidiyoon jala jiru kun hin mul'atu. Kanaafuu haalli jalqaba karaan jalqaba nuti ittiin viidiyoo fayyadamnu kiroomaa kiidhaan waan irra jiru irraa balleessuudhaan. Karaa inni lammaffaan mee kana balleessee ammallee laayerii tuquudhaan miidiyaa ka jalqabaa tuqee viidiyoo tokko isinii fidee dhufu viidiyoo tokko fidee itti galcha. Viidiyoo calliseetuma filaaworii takka fidee itti galchu. Filaaworiidhuma kana haa filadhu san tuqee iskiriin fuulii godha. Sanaan booda mallattoolee as jiran keessaa bileendingii fayyadamna. Bileendingii ka jedhu kun as jira. Bileendingii kana fayyadamnee itti jijjiirree ilaalla. Maltiiviyuu iskiriinii fayyadamuu qabna. Yeroo akkas ta'u iskiriiniin sun gurraacha jala jiru balleessee filaaworii san hartii san qofa fidee nutti agarsiisaa jechuudha. Finnee effeektii biraa irratti idaanee jechuudha. Viidiyoo san fayyadamnee bileendingii keessan irraa iskiriin ka jedhu fayyadamna. Blending ka jedhu jala jira san fayyadamneeti kan nuti gurraacha jala isaa jiru iskiriinii fayyadamnee irraa oofii goonaa haga ta'e qanna hir'isuus ni dandeenya. Capacity soft ka jedhus hard lightiin ni gurraachessa. Light ka jedhu haga ta'e bareeda. Garuu iskiriin ka jedhu sanatu irra caala maachii godha viidiyoo jala jiru miidhagsuudhaaf jechuudha. Ammallee leerii hedduu ganaa hin ilaalle. Istiikarii ganaa baay'ee waliin ilaalla. Barnoota viidiyoo jala jiru san gubbaarraa leerii fi effeektii adda addaa itti dabaluudhaan miidhagsinu waliin ilaalaa jirra amma. Inni biraan miidichara tuquudhaan kalara jijjiiruu waliin ilaallee jirra. Amma garuu leerii tuquudhaanis kalara jijjiiruu ni dandeenya. Sarara diimaa keenya bakka feenirra dhaabnee leerii tuqnee miidiyaa ka jedhu fayyadamuudhaan suuraan nuti kaayin maasterii keessaa daawunlood godhanne imeej ka jedhu ka jalqabaa keessa jira. Suuraa kan fudhee dhufe iskiriin fuulii godha irra tuqee. Sanaan booda duubatti deebi'uudhaan kaappaasitii ka jedhu fayyadamee irraa hir'isa. Sirriitti irraa hir'isa hagam fedhu parsantii 50 irraa fudhaa fedhu 30 fedhu 20 yeroon irraa hir'ise kalarrisa kalaran fudhee dhufeen viidiyoo sanarratti naadhiisaa jechuudha. Haguman fedhe qofa fedhu irra tuqee harkisee dheeressuun ni danda'a. Sarara diimaa kiyyatu jara addaan baasa. Irra tuquudhaan gara fuulduraatti harkifnee dheeressuu ni dandeenya. Yoo feenes kalara gubbaarra jiru sararuma halluu fudhannee dhufnee kanarra yeroo tuqnee gubbaarraa kalarri jira. Kalara sana itti jijjiiruu dandeenya haala feeneen. Feenuun lama goonee bakka lamatti baafnee kalara adda addaa fayyadamuu ni dandeenya. Bakka feenerra geessinee kaahuu dandeenya. Kaappaasitii isaa hirrifnee jira al tokko. Asumatti mallattoon kalara gubbaarra jira. Halluu gubbaarraa jijjiiruudhaan halluu feenetti jijjiiruu dandeenya. Halluudhumaan fudhee dhufee kanarran tuqaa. Sanaan booda maqasa kiyya tuqeen ka sadaffaa fayyadamee bakka lamatti bahee jira amma. Isa kan kalara adda addaa gochuu danda'a. Amma kanaan booda aluma tokko fudhadhee dhufuudha. Kan buluudha kun immoo keellootti jijjiiramee jira. Kalara lama godhadhee jechuudha asumatti. Kalaran fedheerra geessee kaappaasitii isaa yoon fedhe ni hir'isa yoon fedhe ni dabala. Kan ittaanu leeyarii dhuma gubbaa kanarra tuquudhaan sarara diimaa keenya bakka fedhe dhaabnee effeektii kan lammaffaarra yeroo tuqnu effeektiin kun waan adda addaa ofirraa qaba. Effeektii kana yeroo fayyadamne waan hedduu ofirraa qaba. Waan muuvii gurguddaa hojjechuu danda'u. Achumatti zuumii gochuu dandeenya. Ni xiqqeessinaa irra qabnee yoo feene nu guddifnaa yoo feene gara fuularra keenya bakka feene irra geessinee kaahuu dandeenya. Akkasuma bilar ka jedhu kun faayidaa guddaa nuuf qaba. Bilariin kun al tokko nama ta'e riikoordii goonee fuula isaa mul'isuu yoo hin feene jechuudha. Bilar ka jedhu kana fayyadamna. Bilar ka jedhu kana fayyadamnee paartii hin feene sana dhoskina. Sirriitti dhoskaa namummaa nama sanaa hin ibsu garuu haga ta'e inni agarsiisa. Bilarii kana fayyadamna. Keessattuu namoonni waa barsiisa waan akkasii osoo fayyadamanii bareedaa. Yoo feene ni gabaabsina haguma namni sun itti jiru haguma paartii isaa qofa bakka feene isaa dhoskuu dandeenya jechuudha. Bakka irraa mul'isuu hin feene.